xiyumaan galtee angaafattoo si haayesan gartee saniitu mallee kan si godhaa jira helwaadhaas waliin gabbaatanii darajumaratti siifisiinis kara hutteessan jechuudha as deebitu immoo helwaa ifuma dubatti hin gartu osuma gaaddidduu ta'e gartee if dubatti eeyduuti isiin na dubee deettee jechuudha muka gartee maraataan jala taa'usan gartee sanjaara goodeemta an dhugaa sitti hima kunoo akkasiitiin fuudhu jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Arrasna akkiniin keessa jiru kun waa qasadamtaallee gartee arra asirratti isin nagaafachiisu miti. Maaliif jettanii nagaafattan? Gurbattummaa raajuu jedhanii kun jechuudha. Nama akkami? Ozoon taani boo'uuti jechuudha irratti dhufee. Mana duwwatti ijoolleetti jetta ififuu haati keetan jirre wali qabee mucaa xiqqaafaa ati fuudhee jechuudha. Mucaa xiqqaatti deemuun beekni gartee fuudhee gurbattiin raajuu jedhanii kun jechuudha. Na jalaa fuudhee maqsana isaatti ijoollee na jalaa galchee irraa tana guyyaa irraa kana. Mee duuba ajaa'ibummaan akkanaa kun gurra ol galu haa gaggalu keessatti ni jira wali kanaatu hin jiran. Ani tana booda raajuun halaas ta'ee jira okkoteensaa bishaan fixee jirti. Isamma lubbumaan isa dabarsa malee jechuudha. Akka duraanii ta'etti jechuudha. Waan hin goggodhu sana amma dhiiseetiin jira. Anis irratti tana booda jechuudha. Hadheetiin jira bakka irra. Naatu jiraataa yookiin isaa jiraataa biyya sana isaan galakasee raajuu. Akkasitti salaamu alaikum isin jechaa akkuma inni isin ji'a kanatti waan deemu jirus ni beeytanii akkuma tana dura viidiyoo isin maruu jirrutti ijoollee qabanii deemanii ijoollee qabuun dhiirummaadhaa miti. Immoo hanga akkanatti fakkaatutti wanni tun sirrii miti jaa. Sila nagaumaan deebiseen jaati tani dura immoo akkuma beeknu tokko viidiyoo isaa laallu ni jiraami hilwaa fi faayii wal lolchiisee jennee nuti gammadaa turre immoo akka dubbiin akka nuti yaadne miti xiyyaan hin beeku saayikoo tanaan nutti taphatu jiran fakkaatti garoon naan galleen aboo inni bar achii dhalaa wal lolchiisaati peekii nu dalaguudhaaf jechuudha. Waan kana wanni dalagu jiruuf inni sababa akkanaa kana dalageeti joo mucaa fi xiqqaa hafu asitti hafe kana asii fuudhu deemu gurbaan kun nuti kanaan firaa inni akkanaan firaa jira gurbaan garoon akkasitti ne egaa maaliin beekan ukulaalanis siirii siititti godhe yaani siin maraachi yaani xiyyaanis waan maraatinatti fakkaatu gaa'ii fayya qaba siin maraachi yaani gaa'ii osoo danda'attee siin jaani aboo maaliin maraachi edaanuu barbareen abbuma dhaabe gubdii jammee ta'uu eha barbareen ta'uu dhaabde suma gubdii barbareen edaa gurbaan wanni akkanatti dalagu jiru jechuudha wanni gartee isaaf dalagaa jiru dalageessa jechuudha. Deebi'eetuma inni feekiin irra dalaguudhaaf gurbaan waan kana jira jechuudha. Ambar gaafa ozoon nam meeqaa oo takka lama sadi ozoon jedhu jechuudha. Deebi'ee ilma mana duwwisuu deemu ana gurbaan kun. Ambar gaafuma dhiyoon tan dhufanii hilwaa baasan sanuu gizeenni waan akka biyaan lafa dha'u. Gaafuma sanuu amma addaan na qabate abrii kanaa tana numan dhageenya gurra ol garuu heettee jechuudha. Ani amma tanaachi gubadheetiin jira raajuu niin da'asaami walii akka gartee barbaree gartee namni soo giddaan malee daakeetti isa da'asu taa'uli. Akkasitti kanaa eduma gaagaa wanni isaa qabnee gammannee jirra immoo suyyoo qabames inni ni jiraami kumaatamaan kalakkaa'amu qaba jechuudha hin beekamne maleedha. Basaasa isaa qabnee eda akkuma isiniif hinne sanii sunis mana nu garsiisi yennaan irra nu ofee mana biraa nu geesse deebisnee hidhaa jirra asirrattis amma isas fiduu hin barbaanne haanuma taa'achi akkasitti ani immoo tana dhibde gaa gistaan ni maraataa gistaanis wanniidha gistaan jara wal lolchiisennee gammannaa an akkaataan isaa tunnaa galuu diddee jirti sheekan. Dhageessaa gurbaan wallee gartee uda'umaan gartee an godhaafii jiru sana wal basa'a tokko hogguramee ilmaa jiru jechuudha. Saalis iyyuu gartee haadhatan gubbatti halaalamu taatee jechuudha. Deebi'eetuma haadhuma gartee silaa gartee isa ilmittuu kana nyaata hubadhu. Gurbaan akkasuma ta'eeti deebi'eetuma anuma nyaachuudhaaf. Wallee gaa duutu isaatii harkuma ta'uu deemtis deemoo. Rabbii harkuma hayyanoo harka dhiigaa nan godhin jechaatiin jira jechuudha. Haadha fayyatti yoon isaa fi gartee ampaayoodhaa fi ilmaansaa hunda angaraa fi gartee duwidee walitti hin goone anaatu namaa miti. Awoo sheekh hanga yoom akka inni nasii barrammaan. Dhageessaa moo namni kun afaan Oromoo dubbata nama jenneeti isa kana boqosaa jira hubadhu. Garuu isaan akkasii eegatan narraa fedhe jechuun bantamii yoon isa raajuu irraa dalagee gartee akka inni addunyaa irra hin jiran isan goone naatu ilma namaatiimi anaatu abdii moo. Amma ittiin beekaa bareedduu dhidhi amma eegaa baadiyyaa sanii miti maali garuu dogongorri si maddii jiran dhageessaa waan biraati miti ambar duraanis akkaataan godhanaaf beekaa hubadhu. Baasuqaanii mana keessatti awwaalaa jiruutu isaa illee kan nyaachisaa jira ammoo inni achii dhalaa waliin dhayeeti jechuudha. Heliwaa fudheetiin gartee alabbee isii faa fuudha faa jeetiin manni sanii jira jechuudha. Mashaakilli immoo wanni isaa itti jiran sanii beektaa sun
هندندام هلوا فور دامي تيجو يراجون قلت إسي يبتاتي يبقى تتركه أناتو إيه المنامات متي هي تنول ما لا لا أناتو المنامات متي أناتو سريع راجو راهين دلقا راجو راهين دلقا من راهين دلقا إسا في جارتي لا في المنسات اللي أدباسه أناتو المنامات متي سنجيبو angaru tanarra ni jirami oso humna tenya fayyadamni jagaron yani rafrada humna raaju fayyadamna mo raaju tumna fayyadamna naatu harka raqabe sinje amma dawaa gartee calisa gootu gartee sanii kana akka bibi deeme oli ha gida bara oso nu charka irra qabanni jennu amanni kunnaan na dhufa jira mucaada achi jira jolle da achirti antanatti kono yaachise malee tanarra silama humna keenya fayyadamne irra wayyana fakkatten humna teenya fayyadamne deebeeti homa qabata jammeeta سرما بيننا سد ديبه يرمله إني فياسين فيات هي تيمتي فيات هي بكرة كرتي رأب مثلا كرتي بدي أبارمي جنان بكرة أبارم سن هذا الديبي إبلالين تكنجرتو تيكو دوام كرتي ساخي سر سر تويتورا هنك بسنو كرتي ذاكرة ونقول هو قدو بتكرر كرتي دي ومفروض هو بالله سورتي وما ليتورا بكم كرتي رأب مثلا ديبي تيني أسمتو حركم خير حركة ديجان أقول دي ما يتو أقولوا حركة ديجان تاو قالوا akka isa irratti dalagu naatu isa beekaa jechuudha. Ambarra osoo tanaan jennu osoo dhufee bakka harka kannate jennee nuti yaadu jirru achiin amma ganaa fuudhutti jiraa'u ganaa fuudhuudhaaf deemu aruusni isaatis dhalaa maal jaani har'a hoggantu. Aruusni aruusi jinnii godhata aruusi jinniidha. Joon isa akka maraataatti muka jala isa kaa'ee akka gartee namni karaa deemu hunda gartee isaaf waa godhu kan nu darbu hin goone anaa miti. Anaatu gartee ilma namaatii miti jechaati jira jechuudha. Irra deebi'ee akka maraataatti. Angaruu na dhibjeetu bakka nu asii akkatti fitina jiru inni daa'ima qabee ammas aruusa goratu deemaa gojaan xiqqoo natti dhagaamtee bira. Aboo barda waan an godhe sun ta'uu siidha haadha ilmaanii dhiiseetu mata gartee takkaatu wartuun dhiyaatin tana fuudhee niin fuudhayyee alabbootan narraa haasa qaamee ani kun. Kana bar jaalaluma ishiin na fakkaatte akkan itti yaadu. Jaalalsiitii miti. Odoo jaalalsii qabaate haadha ilmoota wajjitti rakkatanii ilmaan meeqarraa qabuta dhiisee funyaan qabatee sanatti yaa'ee kaasee jechuudha. Fuudhee nama biraa nama gartee arra guyyuma keessa hodha kan fudhateetiin niin fuudhee jaalala deemuu tana. Mee da'ummaa an dalageessa ilaala faamoo dhiirummaatti jira lemee dhiirummaatti. Sun garuu akkasii ta'e immoo namni oggu jaartii takka ni fuudhee sirratti hin fuudhee jaartii waan nama hin hayyamneef jaartiin nama hayyamtu hin jirtu kana walumaan beeknaa. Dhalaa takka sirratti hin fuudhee yoo ta'e siin hayyamtu waan taateef sababaa sanii akka wal lolanii ala beena fakkaate nama akka yaada xiyyaa beektaa nama osoo jechuun isaan wajji jiraatu raajuun duraan namni faaya warra jaalatu hin jiru dhugaa yoo barbaadde dhugaa dubbisanii amma immoo baazuqaan achi keessatti awwaalamee jiru san an duraanis wayitii awwaalee badhu tana yoo arkatee ni arku itti mantoltu raajuun deebi'ee osuma umrii isaa beera tanaas nu mala kaa'uutu jechuudha. Ilmaan fuudhee ardi sana waliin ga'uuti. Meeshaan guddaan khazina jira bara abbummaan fedhe ijaajin arku maal taate. Ammaal ittiin beekaa samboo damriin numa jallattee bara waata dursanii miti. Amma dur gabbayee waan akkanaa jennaan numa taati. Samboo immoo hedduu takka argutti hin jiraami. Sirraa hojii deemaa ittiin beekaa. Anaa sirreessee si garsiisa. Naatu harka irra qabee jira. Naatu harka sirra qabee jira raajuu. Yoo ati gartee maantana haadha ilmaa sanatti gartee maa harkaa tagootee ni fudhattee helwaa qabattee shara boodeemtaami. Shara san dhugaadha duraanuu an gartee akkuma ati shara baatuuf hin jechuudha. Too baran siif kaayatan gartee ati akka gartee ati mana keessa hin deebine dhuftuus gartee kan numa baatu dhuftuus wala numa baatu sanii badhu yoo taphaana teessee jechuudhaan. Hello fuudhumaan ta'u mata magalee isii manumaa baasu deema. Xiyyaan gaafatoo kaayaf san gartee kaayati min jiraa bara san baasa fudhatee isii baasa gogguchi gabbaan ammoo daraja irratti isaanuu karaa godhan jechuudha. Samboo ni deebi'amu akkamire. Osuma isiin gartee deemuutti jechuudha. Gaaddisu itti bitte egaa bakka gartee maraataan gartee galusan muka guddaa gartee haraa shaara gadhiisan achitti ifa rukutaa jiru. Akka nu mul'atus garuu abdii qabnaan garuu waanuma na dhibdeen gaafatu jira waan biraa osoo hin ta'in takkaan muraaju fa'aa hojii jiraadhee yookiin immoo isa kijibsiisuu osoo hin ta'in waanuma na dhibdeen gaafatu jira akkasii beekaa jechuu barbaadeeti. Wanni si dhibee dhugaa irraa adda si baasee jira. Raajuu arraas baruus isaa fi jaartii isaallee fayyaan isaaniitii fi akkaataan isaanii irraa dalagaa. Isaan jiru tana gartee numan jiraatan yookiin anumaa jiraatan naatu duraanuu isaan harka irra qabu jira jechuudha. Harka irra qabu jira. Eegamma isaan tana fedhanii mucaa xiqqaa gartee ifuu ammaan tana xuuxxoo gartee dhuguu kana gartee fuudhee gartee xuuxxoodhaa fi gartee nama gartee ifuu haati bira hin jirre kana asii fuudhee itti taphatuudhaaf wallee garaa seenan isaa beektaa amma ifuu bakka bulchuun qabu. Goota gartee biyyee osadhu jechuudha. Awwaloolleen biyya sana jirtu raajuu. Hagartee gosa seentee mucaa ifee ol keessee gartee nama guurtee ifee ol keessee gartee teessee akka jabuutti gannamee dunuman jiru badhu
garuu biyyattiin barandaallee qabdu biyya gartee hin jirruuti deebi'iti immoo mucaa kanaa fi waan fuutees fidifirra ozoon dhufee gartee immoo asirratti hin qabirraa jiru. Ila geessee biraa jiru. Abidda wallaatee jettammaati. Amma haasisaan gartee buka isa kaanii adin ba'ee jechuudha. Qirrrr jechuu malee sagalee ni qabaa. Hin qabu jechuudha. Ani immoo abdiin san ta'eetiin jira. Si argu immoo kalaas walii taatee jirtatis. Saayilantiin si godha saayilantii. Lolli amma deemuu kun jechuudha jiru. Lola qilleensarraati. Yoo asirra taa'ee jechuudhaan. Qilleensarratti si dalagee akka ati gartee teetiifuun maqaa kee wallaaltee jechuudha. Wallaahi miila kee tokko asirra kaatee tokkoon. Narraa gartee maganfadhaa jettee dhuftu siin godhaan. Garuu yoo nama dhaga'u taate qaxxixaa waan fuute deebisi. Alattis qorris hin dha'in. Yeroon tun yeroo qorraati. Lubbuu mucaa kiyya xiqqishaa tokkichaa arra fuutee kana jechuudha. Yoon an gartee gumaa nama meeqa gumaa nama kudhaniitti sitti hisaab biraa jiru anaatu abdii miti. Daa'ima maal godhuu fuudhee deemame daa'ima tuuttoo dhugu. Mee daa'ima tuuttoo dhugu nama ijiiboo ani irra rakkadhee jechuudha. Guddaas madarasa dhorkee nama kaan asii guuree daree duuti itanii gartee ilmaan kana haati bira hin jirtu hoodhaaf naaf nyaachiti jedhanii asii waan godhu jiru jechuudha. Fuudhee kutee jechuudha. Angaaru tanaa. Kaan fuudheetti na galcha. Dandeettiin isaa daa'ima guuruudha qoy. Mucaa kunoo mucaa dhiira gartee gaa basaasa keetiitis fuunee argaa qabna arra kunoo mana hidhaa keessa jechuudha mana dukkanaa ifaa itti dhaamee. Garuu bakka daa'ima fuudhu silaa isa san baafatee irra natti tolan. Isa baafatee onnee tamii irraa jiru dhufee isa baasa. Mee dhiirummaa qabatu dhufee bakka dhaabbatee isa baasu. Mana daa'immanii dhufee. Wilii arraan booda mana sana nama jijjiirru. Suuta namaas hin qabnu godhu. Wanni kanatti mana jijjiirree asii asa godhu jechuudha. Hara gartee irraa qabatan haadha banii namni kun gartee mataan isaanii haa garagalu wannee kana godhee jechuudha. Nuti immoo nama gartee isin sudaadha asirraa gartee mana jijjiirree raaju. Isin baqataa jiru miti. Anna beektan jechuudha. Isinii miti hayiwaanaa fi gartee bineensi garagalu maqaa kiyya na beekaa jechuudha. Warri gartee maqaa asii gaaraa fi gartee laga bikka hunda keessa jiru. Habee kun na beekaa jechuudha. Deemtanii gaa nama bira gadi hin baatan waa'ee an ta'es nan beektan jechuudha. Ani immoo nama ifillee dhaaduu miti. Eegee gartee isin tana fiddan takka takkaaniin jechuudha. Waa'ee sila kiyyaa isinii rarraasa. Akka gartee nama akka dhalaa gartee gurratti waa rarraasanitti shaqamshaamisi godha jechuudha. Akkasumalee hin Raajuun singalu tana malee jechuudha. Wakii daawwana gaalaatiin asii seeqaa jechuudha. Ogguutti deemtu gartee qalaw anummaan kunuu mataa kiyya eenjii gartee akka if bartu jechuudha. Ati imma daa'ima if hin barree raaju. If hin barree maturaati ifin si barsiisan mata namoota. Yoon gartee ilmaan ati guutuu kanaaf ilmaan keessaniif gartee ati an abbaa isin ta'u jettee gartee akkuma ilmaan keessan ati baqattu as hin goone ni eeyde jechuudha. Akka ati gaadii duutu dheessisuun si godha raaju. Kabajaa wallaatteemi. Ni fudhatee deemtaa. Nuti garuu immoo ilmaan guuruu dadhabnee diimti ijoollee xixiqqoo guuruu dadhabnee diimti maaliif ni beektan ijoollee yoo guurre ijoolleen waa meeqa feeti saniif ijoollee guuruun nu dhibde malee nuti yoo akkuma dheengadda kalee isin garsiifnetti deemnee nama gurguddaa qabna malee ijoollee qabuun yaani seera keenyaa miti nuti ijoolleen qabnu. Inni immoo waan ijoollee sanarraa akka xiyyeeffateef hin beekne bakka islaama mana ijoollee dhaquu dhiisee mana yoon dhiirummaa qabaatte bakka mana waliin dhuftu bakka nuti jirru ni beekti silaati. Dhuftee achi dhuftu akka ni jirra achi wanni ati mana kaan dhayitee daa'ima guurtuuf hin jirtu daa'ima deebisin siin jaa daa'ima guuruun faayidaa hin qabdu tun dhiirummaadha si miti. Raajuu tun dhiirummaa miti. Raajuu tun dhiirummaa miti. Ani abdii yoon narga buute jechuudha. Garuu bifa sanaas hin godhu. Garuu akkaataan si godhu saayilantiin si godha. Yoo dubbiin tiyyatuun haasiif galtu taate. Qaxxixaa yoo ta'e hay dhaabbatu deemi waan fuute bika deebisi tanaan si dhaama.